daawwattoota ardii miidiyaa neetworkii qophii keenya karraa kawaa'ee waraana Israa'elii fi Iraan irratti qopheeffannee qindeeffanne irraa nu faana tura. Biyyi yeroo hundaa dhiiga ilmaan Filisxeem jisuun jireenya taasifatte dubbiin jalaa jijjiirame dirooniin Iraan boombii itti arcaasuu jiraatu barameera. Hoogganaan Israa'el muddamsuu keessa galuu irraa kan ka'e Ameerikaa fi biyyoota lixaa muraasaaf galata isaaniif qabna jechuun sossobataa kan jiranudha. Akkuma ibsa muddamsuu irraa deddeebiin baasaa jiran yeroon uummanni biyyoonni giddugala bahaa jiran walii galanii Yahudaa ofirraa qolatan amma ta'uusaati. Sodaan Ameerikaa fi warri dhihaa qabu injifatamuudha. Amma yeroon injifannoo kaluu jiraachuu mul'ataa jira. Dhiinniisa biyyoota Gaazaa gatii argachuun isa dhihoodha. Dimookiraasiin Ameerikaa fi biyyoota dhihaa sarbama mirga namoomaa Gaazaa keessatti cabe irratti kan hin hojjanne ta'uu waan guutuun addunyaa argaa jiranidha. Israa'el waraana Iraaniitiin diroonii fi niikuleera Iraan itti darbatteen kisaaraan guddaa biyya Israa'el mudachuu ibseera. Muddamsuusa irraa ka'uun muummeen Israa'elii biyyoota Ameerikaa sossobachuu fi kadhachuu akkasumallee galateeffachuun boba Ameerikaa jala galuuf yaalii irra jiraachuu kan mul'atedha. Carraan gariin Iraaniif ta'ee walqixa xumurame kan jedhanidha. Kun yaada haleellaa Iraan kallattiidhaan Israa'el irratti raawwatte irratti xiinxaltoonni kanneenidha. Akka humni waraanaa Israa'el jedhutti Tehiraan sanbata halkan misaa'ilootaa fi dirooniiwwan 300 ol Israa'el irratti dhukaafte. Iraan haleellaa Israa'el qoonsilaashee kan magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqootti argamu irratti raawwattee fi haaloo akka baatu dhaadataa ture. Haleellaa Damaasqootiinis miseensonni eegdota warraaqsa Iraan 7 fi lammiileen Sooriyaa 6 du'aniiru. Haleellaa sanaaf Israa'el itti gaafatamummaa fudhachuu baattullee baay'een harka ishee duuba jiraachuu amanu. Bu'aa fi kisaaraa Iraan haleellaan Israa'el irratti raawwatte kun milkaa'eedha jechuudhaan labsitee jirti. Daarektarri wirtuu qorannoo Arabii Iraan laandiin bu'uurfate Alii Nuurzaadeehii garuu haleellichaan Iraan qabxii homaatu hin lakkoofsisne siriyyuu faallaa kanaatiin waan galma gahuu dhabde dadhabummaa mootummaa Iraan saaxileera jechuun xiinxala mataa isaa kaa'e. Yaada kana garuu namoonni Iraanitti argaman tokko akka itti qoosaniiru. Zaadeehii Iraan osoo haleellaa waraanaa qorqalbii jedhee waamuun cimsitee itti fuftee bu'aa kana caalu argachuu dandeessi turte jedhee amana. Yuunivarsiitii Teel Aviivitti qorataa qorannoo baha jiddugala wirtuu Mooshee Daayaan kan ta'an Dr. Iriik Ruundisikiin gama isaaniitiin Israa'el labsii akeekkachiisaa cimaa dabarsuu isheetiin injifatamtee jirti jedhu. Kunis wacaa fi sagaleen jeequmsaa guddaan magaalota Israa'el keessatti dhagamaa kan turee fi iyyi guddaan naasuu guddoodhaan halkan keessa baaraganii kan jeeqamaa ture. Kunis Israa'eloota biratti dhiphina akka uumuu fi kaanis haleellaa wal fakkaatu akka hin raawwanneef sodaataniiru jedhama. Zaadeehii garuu ministeerri muummee Israa'el Benjaamii Netaniyaahuun amma caalaa cimaa akka ta'an itti dhagahamaa jedhan.
Sanbatan dura qeeqaa hedduu kan keessummeessa muummeen ministeeraa Netanyahuun haleellichi Ameerikaa fi biyyoota lixaa waliin walitti dhufeenya cimaa akka uummatanuuf gargaareera jedhu. Qorataan lammii Israa'el ammoo haleellichaan bu'aan Israa'el argatte tokko jiraatan illeen gama biraatiin garuu injifatamteetti jedhu. Israa'el baha jiddugalaa keessatti humna jiru hubachuu dhabuu ishee fi Iraan karaa daangaatiin haleellaa akka hin raawwanne ittisuu dadhabuun agarsiisa jedhanii amanu. Gara boba'aa biyyoota biraatti deebi'uu kan agarsiisu immoo qorataan lammii Israa'el Iriik Ruuditiskiin haleellaan Iraan Israa'eliif bu'aa akka qabaatu amana jedhe. Israa'el baatiiwwan booda yeroo jalqabaatiif deeggarsa warra lixaa argataa waan jirtu fakkaata jechuun xiinxalle gama siyaasaatiin jijjiirama fiduu danda'a ta'a jedhee yaada. Muddamichis Israa'el gara boba'aa biyyoota kanaa keessattuu gara Ameerikaa jala qarabaateetti yookaan jala gargar godhaniitti Ameerikaatti akka deebituuf gochuu danda'a ta'a jedha. Gara biraatiin ammoo qorataan lammii Iraan Alii Nuur Zaadeehii ammoo Iraan keessaa fi alaanis siyaasaan injifatamtee jirti jedhee xiinxallee isaa kaa'ee jira. Iraan deeggarsa biyyoota ollaa dhabdee jirti. Biyya kamittuu deeggarsa bifa kamiituu akka hin qabnes dubbateera. Iraan Ameerikaa waliin gara waraanaa kallattii harkifamuuf qaamoleen tokkoon yaaliin jiraachuu eereera. Qorattoonni lamaanuu biyyoota lamaan keessa dhiibbaan jiraachuu ni amanu. Israa'el keessa haala waraanaan wal qabatee fi dhimmoota siyaasaa keessootiin dheekkamsi cimaa dhufuu kaasa. Raandiskiin dursaan amantaa Iraan Alii Kaameenii daandiiwwan irratti qofa osoo hin taane dursaan amantaa Iraan Alii Kaameenii daandiiwwan irratti qofa osoo hin taane namoota beekamoon bulchiinsicha keessa jiran irraas dhiibbaa olaanaan irra gahaa jiraachuu Zaadeehiin amanam. Erga ajajoonni Birgeedii Al-Qudusii 7 Israa'eliin ajjeefamanii booda eegdota warraaqsaa fi humnoota hidhattoota Iraaniin tarkaanfiin haaloo akka fudhataniif dhiibbatu jira jedhan. Jeneraalli Libaanos soorama bahan Hishaam Jaaber wanti dinqisiisan haleellicha dinqisiisaa ta'uu dhabuu isaati jechuun BBC News Arabikitti himan. Sababni isaas ammoo waraanni hololaa torbaan lama dabarsee haleellaa qilleensaa hodorofsiisuu fi Israa'el ammoo rakkoo keessa ta'uu isheeti jedhan. Kunis tajaajilawwan hedduun akka adda citan taasisuu isaa fi sababii lammiilee Israa'el hedduun mana isaanii gadhiisanii bahanii fi dhiibbaa xiinsammuu fi qabeenyaa qaqqabsiiseera jedhu. Jaabir duula Iraaniin kan bulchiinsa Israa'el haleelluudhaaf dandeettii agarsiisuu fi qophaa'insa raayyaa ittisaa Israa'el sakatta'uuf ergaa ibiddaan dabarfameedha jedhan. Halichi adeemsa Iraan baroota dhihoo kan tarsiimoo imaammata obsaa jechuun moggaasame hordofuun dhimmoota siyaasaa
badan tokko tokko irratti kabajaa ishee akka argattu dandeessiseera jedhe. Amaanaa gama waraanaa fi tarsiimootiinis faayidaa qabeessa jedhama. Iraan sirna ittisaa qilleensa Israa'el burjaajessuudhaaf dirooniiwwan baay'ee fayyadamuu ishee ekspertiin waraanaa Liibaanos ni amanu. Sirni ittisaa Ayiraan Doom Israa'el qofaa isaa misaa'iloota hunda fashaleessuu dadhabuusaa fi humnoota UK fi Ameerikaa baha jiddugalaa keessa qubatanitti fayyadamuuf dirqamuu kaaseera. Israa'el yoo deebii waraanaa kennuu filatte misaa'iloota isheetiin daangaa Iraan qaqqabuu dandeessulleen deebii Iraan hordofuu malu sodaachuudhaan cimsitee hin haleeltu jedhe amana Jaabar. Xiyyaaronni Israa'el Iraan haleeluu ni danda'u kana milkeessuu garuu biyyoota Arabaa Iraan balali'uu qabu kana ammoo Iraan akeekkachiiftee jirti. Filmaanni Israa'el gara biraa ammoo buufataalee waraanaa Ameerikaa naannichatti argaman irraa ka'uudhaan haleellaa raawwachuu yoo ta'u, Waashingteen garuu kana kan hayyamtu hin fakkaattu jedhan. Mana barnootaa Ikoonomiksii Laanditti Piroofeesar Namtii Idil Adunyaa Hawaaz Geergaas gama isaaniitiin Iraan wal bira yoo qabamee ilaalamu haleellaa kanaan Israa'el bu'aa caalaa argattee jirti hin fakkaatu jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii qophiin keenya kawaa'ee wal waraansaa Iraanii fi Israa'el irratti qopheeffanne kanumaa waan faanaa turtaniif galatoomaa.